miseensa ta'es kan miseensa hin taanes itti reebamaa ture, itti ajjeefamaa ture, biyyaatti ari'amaa ture jechuudha. Abaa'oo yookaan adda bilisummaa Oromoo jechuun Oromoo ajjeesuudhaaf hidhuudhaaf taargaa itti maxxansanidha. Kun immoo maalinni jechuma sadan kana yoo fudhanne abaa'oo jechuun adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Namni qulqulluu dhiigaan Oromoo ta'e hundi bilisa bahuu kan hin barbaadin hin jiru jechuudha. Rakkoo keessaa bahuu kan hin barbaadin hin jiru jechuudha. Kanaaf maqaa dhaaba kanaatiin irra caalaan jechuu nan danda'a. Kan miseensa ta'e osoo hin taane, kan waraqaa miseensummaa qabaatee buusii miseensummaa buuse osoo hin taane, otoo miseensa hin ta'in Oromoo qulqulluu waan ta'eef qofa maqaa kanaatiin kan hidhaa umurii, kan torchariitti ta'e, kan lukti irraa cite, kan ajjeefame hedduutu jira jechuudha. Kanaaf ummata Oromoo maraaf kun guyyaa guddaadha. Guyyaa seena qabeessa jedheetii yaada jechuudha. Mee Hacaaluu tarii booda waltajjii irratti si agarra. Waltajjii irratti si agarra. Garuu guyyaa kana ilaalchisuudhaan sirba kan kee lafa tufaamunaa irra jirra. Tarii ati immoo caalaa nu ibsita. Meeshee kana daawwattoota keenyaan nu ga'iiti si geggeessina. Dhugaa haasa'uudhaaf yeroo dhiyoo kana torban tokkoon dura kan obboleessi kiyya na jalaa boqotee shaakalli irreen goone garuu guyyaan kun guyyaa seena qabeessa guyyaa Oromoon eeggachaa ture gatii ta'eef irraa nafu jedheen dhufe erga jettees immoo sindirqullee aadaanin nama rakkisaa garuu immoo gammachuunis waan hunda of keessaa qaba. Obboleessi kee obboleessa Oromoo hundaati. Nu hundarraa dhabne isa kana Waaqayyo lubbuu isaa maaru garuu miira uummanni itti si eegutti immoo waan lama wal keessa jira jechuudha. Jechoota lamaan tokko jechuun konooliiwwan dabaree argadhee laal galooko gullalleen kan tufaa laal galooko gaara bichuu turii laal galooko galaan finfinnee maa.